Ashamarka fuudhee jira jirtu ilmaan Oromoo kan jirtan nagaa fayyaadha baga jiraatte anis nagaan qaba. Seenaa mee kootaan asirraa gorsum eenyutu yeroo dheeraa jechaa turtanii ijoolleen warri keessa beekan biyya san irraa banaan immoo daddafanii gaa dubbatanii duraanis haala baay'ee ture wanti usamee fi ani daqiiquma gabaabaa tokkoof waan jiru dhugaa jirtu sinii meetiin ba'a. Maaliif gara messenjera xiyaatiin baay'ee natti barreeffamaa ture yeroo sanis nu jeeqaan burjaajessaa turte ammoo maali jaanii namni baay'ee natti barreessan gara Nasraa Gursumiini cumanii dhiifama naaf godha. Ani immoo biyya Masrii tayyaamtu sanirraa bee biyya nama nyaattu biyya nama qoqqortu biyya dhiiga namaa facaastee cubbuu namarra keessu san keessaa Rabbiin nagaa na baasee akkanatti keessatti du'uuf waan hedduun irratti dalaganii turanii namni narratti hojjetanii immoo Nasraanii diyaaspoora irraa maallaqa barbaaduuf akkasitti malee hin tumamne namni jees jira kun carraa biyya alaatti barbaadachuudhaaf akkana jette malee Nasraan hin tumamne namni jees jira. Namni immoo ispoonsara Kanaadaarraa akka biyya alaa baatuuf kana goote malee Nasraan hin tumamne jennee ajandaa sii balleessina jaanii warri na tume warri nama natti bitee ana na tume gurubbii jaarratanii waan baay'ee hojjetan. Eenyuum namni kun yoo jettan isiniif ibsa seenaa walii dabarsaa daqiiqaa 15 qofaan qabaa Oromooti isin jaalladhaa isin kabajaa naaf galatoomaa. Nasraan biyya Awurooppaa jirti Awurooppaa Jarmal jirti Nasraa teessan nagaan Jarmal dhuftee jirti akkasitti beeka. Eessa dhayxee biyya kam dhayxe jettanii namni baay'een na gaafachaa jirtan keessumaan baane ganaa hoteelaan jira hin qorraa kun wakkanan jijjira. Akkasitti baga gammaddan warri naa boochan warri naa yaaddan warri hanga arraa dhimma kiyya lafan kaayin hedduudha. As keessatti yoo dubbatte deebi'anii si ajjeesan naan jaan hin dubbatin yookaan biyya kanarraa kan baane firmaa harka kee quba kurna sirraa fuussanii ishaaraa harkaa sirraa fuudhanii biyya Masrii keessaa akkaatiin baane waan si godhaniif laalaa kee baaddadhu obsi jaanii gaafasan dhiini kiyya akkasitti hafee anis obsee arragee jira. Mubaarik Tasammaa fi Ahmad Cirullee Baalee yookaan Baalee biyya gootaa aktivistoonni keenya namoonni baay'een quba qaban anumaaf jaanii namni hundi usan yeroo sanii namni baay'een keessaan na gaafataa kan turan kun dhiisii akkuma jettitti jaa kun dubbadhochaa ture ammoo wanni irra caalaa ta'e lubbuun ta'e alaafinnatan qabdu akkuma irratti tumamte dhiini kee dhangala'ee kun kijiba yetti jiru kun immoo carraattiin barbaadatuuf akkana yetti siin jiru dhiini kee lafatti hafa lubbuu ta'e dhabuurra dhiini kee dhangala'ee obsii guyyaan ni dhufaanaan janiti hayyoonni fi namoonni keessa beekan afaan koona qabanii usee malee nama saba kiyyatti kijibuu miti nama dhugaa sabaa dhoysuu miti nama saba kiyyaafin dubbadha osoo hin jiru dantaa dhuunfaa jala deemuu miti. Oromootiya ani biyya alaa kana eenyuyyuu nan finne carraa UNHCR'n hin dhufe ummarraayitii yookaan warra mirga dhala namaatii dhaabbateetu biyya kana nan fide intervii biyya alaa nama baaftu kan jaansan bara 2019 ji'a 7 keessaan godhee filaayitii tiyyaatu arra naaf bee malee ani waraqaa boqottummaa kan hin fudhadhe bara 2018 keessa carraas barbaaduuf miti. Ispoonsaras Kanaadaarraa barbaaduuf miti uummata Oromoorraas maallaqa barbaaduuf miti warri maqaana balleessan lafa jira isiniifin tarreessa sagalee ragaan harkaa qaba isiniin dhageessisa waliif dabarsaa akka uummanni kiyya naa roora'aa naa yaaddawaa naa booyaa ture san bira sagaleen kun naa geessu adara isiniin jaaladha warri seentan kun naa dabarsaa galatoomaa Nasraan kijibduudha Nasraan farriftuudha Nasraan jaanii maqaa meeqan irratti baasanii ani biyya baqaa keessaa firan qabu obboleessan qabu haadhan qabu rabbi malee achittiin obsee kan itti natuman mana kiyya fuula dura manaan ani galu hulaa irratti na eeggatanii yeroo baay'ee na doorsisaa turan natti bilbilanii manatti na seenanii suuraa Jawaar Mahammad akkamitti mana fannifatta suuraan Jawaar Mahammad maali Jawaar eenyu Baqqalaanoo eenyu akkamitti mana fannifatta jee nama halkan sa'a 8tti natti seenee baquuna qabeena rarraasee kajaartiin narraa baastee jira warra yeroo baay'ee dawwaleen na asfaraarraa tureetu jira tuffachaan ture kan manatti natti seene sanii fi nama biraa intala dhalaati namni akkas rakkoo akkas geessu narraan gahee galatoomaati mee seenaa xiqqoorraan dhaabbadha
والبران كجيسن وان بربادو فيه ورا بارتي برسكنا ديغران توكسنا غودي ورا بارتي برسكنا تراكسنا غودي بارتي برسكنا رايله ورا كشلبوتا ورا تكيمين كامني وخان ورا بوان كامني ورا سبا خنا فيله وانت كهنغوني ورا ما برسكنا سني فيله وانت كنغوني ورا أسبه نمته أكل إيرات هندوبنة سني وري نجلافة شوف وخاني مو دبين بك سوشيال ميديا راسا ما ترتي سني متي سني قالي يرو سني نمو بايت ومكان بدا توري أنا شوبو ورمون صداقنا حكا ورمون في الرائقة إنو لين شوبسو أمان كان رفيف لغا سبونتو تورمو ميكا خبدي مكان بدي وصو غنتونو جراني osoo warri dachi shiita keessa ciisan warri kofoo carqa keessa ciisanii nama miidhanii maqaa gootootaa fi hayyuu yookaan sabboontootaa sababa isaaniitti maqaan isaanii badusan ani ifa godheetiin dubbadha rabbiin haqarraa karrabane لوغان سنجور مخيا لبوت يا صداقتي نسي والله يا روسانتي سلا غبيني سنيهما نما نفران ايغنيتو ركو كسفكاتو نران جه اني فرانك ابو نرت والجارني غروب ججبدو جارنيتي حتى وربي علاتي اكا نصراني كجبدي وخمالك فكنا يتي وخا سبونسرا فكنا يتجاني جروب بيجارني مينيسوتا تهمني كندا تهمني بكميك تهمني مكاخي يناتشو اف نموني نخبجان كان بك قدانا كابن هندينو نموتا اجبت الرا جتشوتا كان جوتو في نصرا مالك افكس جتمالي هنتممني نصران سبونسرا بربادو اكس جتمالي هنتممني جاني اي دوغما نصرا اتي أكس أمني سيرورة أتي مالك أفي سبونسر أفكس جتمود وجمرة كونسرة جيسة جي نما نخبج نما وقامك خبجالك أمنور كنجافة تجر قالوا نمني سنجافة شو نسا باية تكون نجمة تشيسة باية نتيتولة بيا على UNHCR نمني بينه هنجرو كانين يندو دو إمالي جراد بيا على سن بهو بركم لما تقول سجل سينارتين فرميان كورونا رفع أسين نجيه ماله سنغالي أورمو أن إما أورمو ما كي يفعل به سوشيال ميديا رتي دبّت رتين كركون سنة رجيسيان ركون براتك كنجرت شراء إثيوبيا راكي إثيوبيا تجارمي إجبت رفيتو نصر غرسومي لبو يسي غلافة شورافكي أن إنيو تعاليتي ميتي أني إنيو جهتي ميتي أني إنيو را لبونتي يكالي ميتي لبونتي سبخي يافيو باتي أني باينا تطولا إتينغ أمدرس ما سبب نسا لبون غافت ألتي دوتي غافت ألتي لبون دوتي أكان دو أمبير غارو سينا بدو دافي غارا خنا فجده هندو إمالي أني غافان دو بدوس وانين سبخي يافتكا واغو دجي إفكي مدين بيخو لكا دينا خياري فتشيسو دانغا برو كوتيتين أني ركوبسي باين إثيوبيا را إجبت تكفلامي نصر لبو غلافة شورافكي حمليناتي وري إنوما سيلان دوئن الرقم مدى لبون حفوكي يرى سيلان أرمو ما خياف لبون أرنا الراباتي باينات تولا يرو سانيتي جوجو إيغان أو جسن جلا بهن لبون أكامي ويتوس أمانينا قراني أبسوس أكان أبسو نموني هدون نغورساني تسقباي مالي يرو سانيتي سنتني جرتني نما كما في بافر رجرتني ورموتيا أجي فدا دمين أني رتمي دمه سنتين أسباسا دم هنجاسا أحمد إبراهيمي تو كشلب بكارو خيسان التجارة ورا برتكنا إثيوبيا ورا هنجاسا ديجراني يو كان مو سجل إنسان سنايم تو أني دوبر دوبك
متي أما ومن متي في قلة لا ما بدي لا بدي سيارة جامد بس يجيني إن أردت جت إن نندي مايان أيه أبدا جدول بعد جاني وانتو لكن بدان لكن واتي على عجيب مدرسي ساجيني كي أكورما ورجالات كماله أني أكا شيني تكا دمفا حياة في يانكان واي أورما كنا دبدو واني دبدن كابو سيتي ما نبني سندوبون ورسيسين نبني سبونو ما دمانو ما أورمو ما دواي دما ركو أورمو راندين سندوبون ورسيسين هيه أصلا ما بني كنا بعدين جن جانا ليش أنا عندي بس إنه تنجن no جنان أما يعني لما أجي دي مزرعة كنا سو نود جرا وأنا كنا ديسي أما يديسي وين بتني كنا ما بتاعي ما بتاعي وأنا بدي أخذ على جوك تبي بكبيتنا نسأل كم جواي على سنجاني أكل سنجان كمان هنا شهر بيراني خدتنا قابل بكانة كيف كما وين بتجدرا ما شهر كوبر بعدين نسمع أجين كم شهر كوسي كترون كابواني أنا شهر كوبر بس عايزة جوكاي أحلولات نابو فايات أيوه سايان أكاد بليه كتير نجا كتير أكيد أنا مبارا ما أفعله في قلة يعني ليه كتير تنجا نسرع ما كتير نجا كتير أنتي قد بدأتي أما لالي أروموتي إيجا دبين قدرتي بالبلين التبايتي أما أسفراران التبايساني دبين تنجبات تجي سجلي هنكخنا ورابي بالي سيلان أكسيتي ونخون ركون تنر كنيسنا مبرات أنا في جنة كبوري أتانا لما لا تجلسوا تلقيسوا ما أعرف أنا سيكبا تلقيسوا أنا تجتي نا آياتنا نبربات كمنا سجلين توني يعني إيجا دبين جباتين تكتب كورا بدي سلكي رجفه مالك مصري عافي أمارا خنني تنتمن جولين نتوم تتوني مجون تكا نتوم سيستة تكا حياتي جانتي حياتي نمو عربا نتبته مجان تو كونيستا جاما جولي أنغاسا وجنين ولد تهدو إياتني إني جولي أمارا بكجران را بربادت نتفيدني يرون أن منك يرى به دكان دكو بوابا يوخان مو زبانيا هلا إيغون يرون نسران باتو يرون نسران سنتو نوهيمي جانيني غربا هلا إيغون والقطراني ولد كأمتني غربان نكتاتلي زبانيان هلا إيغو جاتشودا يرون أن به سينو غربان نكتاتلي ملكة باتي أفرفا خيس غافا ننسربا قدي سوساني نسران باتي جرتي جئي اتهمي دبيتنا الدبافة دابي والرئيسان إفساني جروبي خيسنا كان جروبي واتسابتن جولي بيجي على أمريكا في كندا في أوروبا جرانين اتمك أنا بلسو اتقوب بيفتن نمكين يجاني إسان كيسنا كانيتو خيسا به دبيتنا أكان سرت الدبافة وناقود مالف نيوش أمالي وانتا كان نقول جتن تفجاتوري إسان أمارف مالك خنني مصرف مالك خنني غربا هلا إيغوف مالك خنني يرو نسران باتو يرو نسران سينتو نتهم جاني تليفون الرافلتني تليفون تك حياتي لوكو جانتي تك أيانتو عبد الرزاق جانتي دريدوات الدلو جانتي نجرا حياتي لوكو جانتي أني أبايسي هم بيخو دريدوات ورد دقافي هنغاسا أحمد إبراهيمي اندلقتن ورا وانتك بواين قمني ورا ومني وجن شريخاتي ورا درية وجه شريخاتي وانتك فايدانا مقابومت سلانا مبوان قمنتو نمتي تابتا إسي وانغوتي حياتين إسيتو نسران هنغاسا الربستي جنتي غروبي جارنا جولين هندي وري كايرو خيس جرن أكا نسرا رتي دولتن خرا خنرلي يوديمتي أكا هندبر سنة نسرا جانيتي أكا غنداتي أكا شنيتي نرتي والجالني أما وان دبتن دبني بالتقنا هنغاسان على جتتي هنغاسا الربستي
hangasa yoo alate maal si galchee dhimma isaa dubbatta jani sababa hangasa Ahmad Ibrahimitti dubbiina barbaadani hanga lubbuuna baasan giyanii jechuudha hangasaan nama kabalchisa hayaateen nama shiita tokko malee kopheen uffanne beeku wallahi nama saniitu waa nama godhee akkas jee takkaafirraan dhayne hayaatee lukkuu jaamti zolee dirree dhawaatii achittiin dhaladhe jettii hin beeku hangam takka dhugaa ammoo ijoollee biyya biraattu nasraa miidhe janii yeroo san namni keenya ijoolleen teenya hedduun lolaa turte maaliif waan quba hin qabneef akkas jaanii turanii ani nama hunda keessan isiniin galatoonfadha garuu dhugaan jirtu ani kanin tumameef sababa paartii bilisiqinnaa qeeyxee hangasa xiqqeessite ati maaliif waan akkanaa goota ati duu qabda jechuudhaan narratti wal jaaranii masriidhaaf maallaa kennanii yoo namni dubbate masriitu nasraa tumee jannaa jaanii gurbaa zabanyaa eegu sanarra dubbii deebisna janii isaaf maallaqa kennanii gurbaa sanillee zabanyummaa sanirraa jijjiiranii eegaan an tumamee achirraa deemee dubbiin jabaatte gurbaa bakka biraatti galchanii gurbaa dho'isan booda ni kijibdi masrii tumee ja'anii gurubbii jaarratanii namni hundinuu dubbachaa ture aniisaa nuuree takkarraa firri du'ee minisootaarraa namni sabboonaan wayii tokko achirraa ka'ee dhufee taasiyaa Ijipti keessa walit galanii achi dhaqanii isii sanitti himanii akka isiin dhugoonfattu godhanii inta sabboontuun teenya sanillee nama hedduu kabajaa walit qabnuuni ani waliin agarree namni deemee kara ijoollee minisootaa faarratti illee dubbatee himee isiillee dhugaatti godhan isaanii ammallee manguddoo dubbisan keessa quba qabduu jira kaniin ragaa yoo barbaadan amma bilbilee isin dhiyeessuu danda'u jechuudha yaa oromootiyaa wanni jiru kana alagaa keessaan natumanii maqaa kiyyana balleessanii an dhugumatti rakkoon sanarra geesse sodaadhee hin dhusne ummanni na gorsinaan callisee dhugaan jirtu kana galatooma ani community Kanaadaallee nin galatoonfadha kanuma isaan akkas jaansan ispoonsara naa godhanii jiranii nasra barreessi ergaddu ispoonsara siif goona biyya san keessaa si baasnaa janii Oromoon Kanaadaa jirtu ispoonsara naa erganii jiran hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa Oromoon Kanaadaa jirtan ani carraa UNHCRtiin biyya alaa deeme akka keessaniin Kanaadaa nageessanii jirtan isinilleeni galatoomaa Oromoon Kanaadaa jirtan hunda isinin jaaladha Oromoon Minisootaa jirtanis hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja kan hangaanan Ijiptii keessa jiru lubbuu tiyyana eegaa ture Oromoon Minisootaa jirtu hedduun isin galateeffadha kabaja guddaan isin qab galatooma hundi keessanii dhugaan jirtu kana ijoolleen teenya aktiivistoonni hundi quba qabanii Ahmad Cululee Baalee Asli Muhammad Reedi Adam Mubarak Musamma ijoolleen hundi quba qabdi lubbuu tiyya eeguuf hanga arraa callisan maaliifi waan achi keessatti narratti xaxamaa jiru guutuu quba qaban rakkoo biraatti takkaa miti ani biyya Ijiptii keessatti guyyaa tokko gammadee akka namaatti sargii dhaqee hin beekan guyyaa tokko gammadee akka namaatti intala dhalaa takka dhaltee ta guyyaa 40 ba'uu deemtu uffaddan dhaqee hin beekani namta karagaanati maaliif narratti wal jaaranii akkana bakka takka hin seenne halkanii guyyaa osoo kana eeggataniitiin ani biyya Kaayiroo keessaa bee Kaayiroo keessatti takkaa ani mataa ol qabadeen deemu warri gaafa san ajandaana godhatee dubbachaa oole warra ijaanan arkin kan gurraan na dhagee qofaatu ajandaana godhachaa ture ani maaliif halkaniin tumamee nama na tumeefi masrii na dirmatte malee namta akka rabbii tokkichaan na argaa namta akka namni ijaan na arkin jiru wallahi billahi wasum namni ijaan na arkin jiru garuu warri na tume fooqii san gubbaa gala na gubbaa eegaanan tumamee karaarratti kufee masrii lafarraa na ol kaaftee dhiiganarraa dhiqan booda haadha dhiiraa takka naggat ergam Fooziyaa jedhamti yookaan Laalii jedhamti gabbuyi akka taate Laali jaaniini eega ummanni dhiiganarraa haqee karaarraa na sharroosanii mana saabunatti gurguran keessa na ol na ixee masrii warri nan beene halkan walakkaa halkan akka Itoophiyaatti sa'a 6 na ol naqan booda gabbuutee dullattiin san ijaan na laaltee deemtee isaanittiin dhawamtee jirti masrii olii qaqqabu jireetteeni namta kanatti gabbu'ee ijaan na laalle jechuudha ijaan namni nasraa ijaan agarreeti dubbiin san kijiba jee hundina cubbise eega warra na tumsiise warra na kataatalu jiruutii fi warra na tume namni tokko namni nagaana agarre wanti
amma ijoolleen aktiivistiidha jedhanii Nasraa namuun tumne beekaa akkas jetti namni tumame hin jiru warri jedhu isaanuma warra gurubbii ijaarrate adeeroo Aadam jedhanii jira. Adeeroo Aadam yoo na dhageeffachuu jiraatte namaan ani hedduu kabaju nama ani hedduu jaaladhu namaan ani yoon du'ellee narratti du'a jee ani eeggadhu fa isa faana irratti godhan silkiin bilbilee inni gaafate kijiba jetti jaaniin osoo dawwalee ana nan gaafatin onlaayina bahee dubbate osoo dawwalee ana nan gaafatin hinda aidiyaa takka micoo takka ijoollee warra gursumii isiilleen dirree dhawaatti guddatte Minnesota jirti anaatu wal barsiiseeni isin dawwalee Nasraani kijibdii masriitu mee jaanii jeen ammoo isaan isaaf barcaa bitanii gurubbii san keessa galchuudhaaf dhageettii qabajanii nama guddaadha jaanii akka inni maqaa kiyya balleessu akka diinni kiyya kun badu waa hedduu hojjetanii innilleen akkasitti dogongoree adeeroo Aadam achi keessa jirta dhiiga kiyya si awwaaltan jenne ani waan taane garuu ani in booyulle Hindune ani silaan du'e jechuudha biyya Egypt keessatti Nasraa Gursum inni si dhiiga sareete hafa silaan wanni akka qabaanaa jestellee wanta karakkoon qabu hundaafuu tarabbii caalaa waan rabbiin jee malee hin taatu an hunda irra dabre maqaa badaas fudhadhe xiqqinaas fudhadhe arrabaas fudhadhe dhulee kiyyaas fudhadhe komii namaa hundaas fudhadhe ittiin boona dhugaan jirtu kana Oromoo dhugaan jirtu kan sagaleen amma isin dhageessise eega dubbiin najjabaatte tasuma waraabe malee akkana dhufa jee waraabne garuu kun ragaa kooti baga jiraatte ayyaantu Abdurazzaq tan dhiyoo tana guyyaa torba durallee na haddadaa jirtu Nesta mucaa jamu abbaasaa hin beekwan Nesta jama jaartiin isaa Yamaniidha inni ilma Oromooti suuraan Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa gidaara kheerraa maal gooti akka qabee baquna rarraaseessa Suuraa isaanii isiniif hin maxxansa. Takka takkaan suuraa isaanii hunda isiniif hin maxxansa. Wanni narra ga'e kana galatooma ulfaadha. Yeroo gaarii qabaadha. Yeroo biraa walitti deebina. Ani ammoo bakka xiqqoo takka taa'ee isin dubbisu jira. Hoteela keessa ganaa bakka qubansiisa kiyyaa hin dheenye Oromoo too isin jaalladha. Hunda keessan galatooma. Namni baay'ee nu godhechaa jirtanii eenyume? Okay. Amadisha shani bakar ware. Sigod ejra. Okay, kabad me. Invite. Galatoma invite yani qabu denge nama hedduu ergachaa jirti gara nama 30 maali invite isin deebisu dandeenya yani wanni jiru kana akkas dhugaan qalatti malee hin cittu intaltis jaartiin saa ta Yamanii san qaanfadhu jettee hancoo fuularra tuftee gabbaaste manarra isin Yamaniidha inni immoo Oromoodha beekadha Sinigale kursi nama jala qabu maarree minaamin kana dhiphina sammuudha ani arras nu manja borus nu manja gandummatti hin amanu shanyummatti hin amanu ani Oromummaan toona baqiidhaan abbaa kiyya kana dhale shanyummatti raayii muradhaan na dhale haa galatoomu na guddisee inni waan na guddiseef qaba ani immoo eenyummaa koo dursuun qaba waa hunda dura gandaa fi miti namoonni hedduun dhukkuba gandaa kanaaf gaggabuun hafuu qaba paartii diina Oromoo tahaccee nyaatteef lubbuu biraa baasuun kun dhaabbatuu qaba anarrallee hamtu takkan jawuni kuni dogongoraa ummanni keenya warri Egypt Kaayiroo keessa jirtan if eeggannaa godha Oromummaa keessan dursa ani Kaayiroo keessa warreen hedduu kabajuus ni jira warreen bakka guddaa qabuufis ni jira warri sabboonummaa guutuu qabu kana as bahee social media irratti hin dubbanne nama baay'eetu jira gantuuleen media irratti as baatee hin dubbanne
warri dhokottee nama nyaachuu fi nama nyaachisuu qophooytes baay'eetu jira hedduu ifeega keessattuu Aslii Muhammad wallahi la'azim Asliin anaaf obboleessa kiyya obboleessa akka Maammayyaas keenyaatti ilaala akka Muhammad Yahyaatti ilaala Aslii jechuun Asliin nama onneerraa waa'ee Oromoo dubbatu Asliin nama fuulatti hin deemne Asliin nama sodaa takkas hin qabne Asliin nama dhugaa sobaatis hin dhoosine Asliin nama na arkaadhaafis hin dubbanne dhugaa Rabbii Aslii ifeegi Rabbi si yaa eegu kaaroo keessa onneerraa ka'ee namni cichee if darbee if keessaa bahee akkasirrarree waa'ee Oromoo dubbatu mucaa kana kan if yeroo dubbatu ifin dhaadu kana naa godhaa kanan jiru Oromummaa qofaaf Asliin nama bahar jirus kan barraa jiru ka biyya jiru ka biyya baqaa jiru ka biyya alaa jiru ka biyya Arabaa jiru ka biyya Somaalee jiru hunda if keessaa bahee sirritti namni rarra'ee dubbatu tokkoffaan Asliidha Mubaarak faanis jiranii reedii faanis jiranii joolleen sabboonoonni kuni isni ciisaa bulamaa hin jiru if eeggannaa godhaa sirritti if hordofaa isnin jaadha manguddoon teenyaas jirti gaggaarii fi qaqqaalii warri sabboonummaa qabu akkasuma haawwan keenyaas kaayiroo keessanii jiranii kashlabboonnis jira Oromootiyya addaan baha wal qoradhaa firraa wal adda baasaati eenyuu taanaan namni Ijiptii keessa jirtan ilmaan Oromoo hundi isinin jaaladha biyya baqaa keessaa Rabbiin isin haa baasu du'aayin isinii godhaa wal gorsaa wal eeggadhaa walii tumsaa wal bira dhaabbadhaa walirratti hin duurinaa walii hin tubsiisinaa yoo tokko tumame walitti hin gammadinaa yoo tokko arranfame walitti hin gammadinaa waliif dubbadhaa biyya baqaa jirtan irkoo waliif taha gaacheena waliif taha dagalee wal baasaa Oromooti adaraa Oromummaadha wanti kanuun gootu sharrummaan wal arrabsuun wal xiqqeessuun wal dhaggeeffachuun walirratti duuluun bu'aa takka hin qabu kan ufaffacaase kana ka baqattummaa barabaraa nurratti maxxanse kana ka gabrummaa barabaraa nurratti maxxanse kana jabaadhaa wal jabeeffadhaa galatoomaa kannatumes isinin jaaladha kan na arrabsees isinin jaaladha kan dhugaa kiyya dhoysees isinin jaaladha maaliif Oromoo waan taataniif eessaas isin geessuu hin danda'u eessaas isinirraa dhaquu hin danda'u hunduma keessan isinin jaaladha galatoomaa yeroo gaarii qabaadha Oromoo addunyaa kanarra jirtu hunda isinin jaaladha Oromoo ko jibbaa ummata kanaatiif gabbaasuu osoo hin taane dhugaa isinirraa qabdaniifin sagalee tana isinii gabbaasee akkasitti naaf hubadhaa